Tiktookarri tibbana badhaasota sadarkaa Afrikaa lama injifatte Hayaat Nasir yookaan Yuutinas ambaasaaddara magaalaa Walisoo ta'uun moggaafamte. Bulchiinsa magaalaa Walisootti Tiktookara injifannoo waancaa lamaan deebite Yuutiidhaaf simannaan taasifameera. Simannaa kanarratti ambaasaaddara magaalaa Walisoo ta'uun bakka deemtu hundatti qabeenyaa turizimii fi seenaa godina Shawaa Kibba fi magaalaa Walisoo akka beeksistu imaana fudhatteetti. Yuutiin simannaa magaalaa dhaloota ishee Walisootti taasifameef kana booda yaada laatteen simannaan uummanni koonaaf taasise kanan eegeen oli hedduun gammade dubbachuus hin dandeenye jechuun imimmaan hin guutamtee dubbatte. Abbaan ishee obbo Naasir Yuutiin koo qofaa miti kan biyyaati bakka dhaloota ishee beeksisuuf imaanaa fudhattee imaana biyyaati guddina biyya kanaaf duubatti hin jettu jedhaniiru. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Walisoo aadde Almaaz Mul'isaa miidiyaa MN Diijitaal jedhamu waliin turtii taasisaniin magaalaa Walisoo fi naannawaa ishee hawwattoota turizimii fi seenaa guddaa kan qabdu Tiktookar Hayaat waliin caalmaan beeksisuuf waliin hojjenna jedhaniiru. Tiktookara sadarkaa Afrikaatti badhaafamte waan taateefis Walisoo fi guutummaa Oromiyaa akka beeksistu imaanaatti kennineerra jedhan. Yuutiinas Walisootti dhalattee guddatte. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Walisoo Liibanii fi mana barumsa sadarkaa lammaffaa Garasuu Dukkiitti baratte. Tiktookarii Yuutiinas yookaan Hayaat Naasir badhaasa Iconic African Awards biyya Yuugaandaa magaalaa Kaampaalaatti gaggeeffame irratti dameewwan gurguddoo lama injifachuun maqaa biyya keenyaa sadarkaa Afrikaatti ol kaastee jirtus jedhani. Yuutiin dameewwan lamaan isheen ittiin badhaasicha injifatte tokkoffaa Iconic Influencer of the Year sadarkaa Afrikaatti dhiibbaa uumtuu yookaan influencerii bara kanaa ta'uun, lammaffaa Iconic TikToker of the Year yookaan sadarkaa Afrikaa baatti TikTokerii waggaa filatamtuu ta'uudhaani. Yuutiin yeroo badhaasa ishee fudhattutti akka ibsitetti milkiin kun milkaa'ina Itoophiyaanota hundaati jetteetti. Yuutiin sagalee ummataatiin dursaa kan turte yoo ta'u, amma badhaasa ishee Yuugaandaatti argamte harkatti galfachuun injifannoo ishee caalmaatti miidhagsiteetti. Badhaasa Tiktookii biyya keessaa kaastee hanga waltajjii ardii Afrikaatti milkii ishee kan itti fufsiiste Yuutiinas damee ogummaa fi kalaqa biyya keenyaatiif bu'aa guddaa fi madda kabajaati jedhamteetti. Kun giddoo baayogiraafiidha.